Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitiin Aayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisaa waxabajjii 25 bara 2020 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo waxabajjii 18 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Shawaa kaabaa aanaa dagam keessatti torban kana keessa manni jiraattotaa humnoota mootummaatiin gubate jedhu jiraattonni. Godinaadhuma sana aanaa darraattis torban tokko dura nam tokko ajjeesamuu himatu maatiin. Aangawoonni mootummaa immoo humna nageenyaa nama ajjeesses ta'e mana gubuun qabnu kun shira shaneetii jedhan. Kasaatii tokkotti daabboo 80,000 oomisha jedhame warshaan daabboo shaggar bakka muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa argamanitti har'a eebbifamee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Itiyoophiyaan Masriin bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee yeroo adda addaatti marii geggeessuu kan itti fufan ta'eyyuu waliigaltee xumuraarra hin gahin jiru. Seenaa dabreef haala ammatti jiramu irratti Saandeegoo Steet Yuunivarsiitii keessatti Piroofeesara barnoota injineeringii kataan Asfaaw Bayyanee ibsanuu kennan kutaa lammataa dhiyeessina. Akkasumas yaada aangawoonni Masrii yeroo ammaa miidiyaaf kennaa jiranis qabannee jirra. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiwuseriin Tamsaasarraa Biraan Hayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aaf gara tujubeettan sin dabarsa. Attamooltaan dhaggeeffatoota keenyaa kana dubbisu Antuu Jibee Horaati. Jaarmiyaan Landan keessa maadheffate kan United Ethiopians for Peace and Reconciliation jedhamu danqaa Masriin uumte jiraatuyyuu tattaaffii mootummaan hojii hidha laga Abbayyaa xumuruuf gochaa jiru deeggaruuf duula gama viidiyoo ka guyyoota 4 geggeessuuf ka jiru ta'uu beeksisee jira. Duulli kun kan fuulleffate addunyaan kaayyoo Itiyoophiyaan hidha kanaaf hojiiwwan ka biroo hojjetaa jirtu hawaasa addunyaatti beeksisuuf jecha. Barreessaan dhaaba kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojiin kun mootummaa Itiyoophiyaan mirkanuu argatee jira. Kaleessa Eertiraa naannoo Gaashbaarkaa waaltaa namoonni vaayirasii koronaan qabaman jedhamanii shakkaman keessa tursiifaman kan Molqii jedhamu keessatti qorannaa vaayirasii koronaa geggeessameen namni tokko vaayirasichi keessatti argamuusaa ministeerri eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Namni vaayirasiin kun keessatti argame dhiyeenya Itiyoophiyaarraa deebi'uun illee beekameera. Eertiraa keessaa hanga ammaatti namoonni 144 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 39 ta'an dandammataniiru. Namoonni 105 immoo hospitaala keessatti wal'aansa fayyaa argataa jiran. Kuntuu kanaan jiru gurmuun olaanaan kan ittisa vaayirasii koronaaf hundaa'e kan Eertiraa warshallee huccuu, gogaa, suuqiilee sibiilaaf mukaa akkasumas kan bayii daawwitiitti gurguran banuudhaan uggura sababaa koronaa vaayirasiin kaa'amee ture laaffisuu eegalee jira. Kan rakkoo maallaqaa Sudaan irratti fuulleffate konferensiin bilbilaan Berliin keessatti geggeeffamu har'a jalqabamuuf jira. Kan hanqinaaf rakkoolee kan akka weerara vaayirasii koronaan dararamaa jirtu Sudaan rakkoo ishee mudateef waaltaalee maallaqa sadarkaa addunyaa eeggataa jirti. Konferensiin arjoomtoota gamtaa Awurooppaa, Jarmanii, tokkummaa mootummootaaf Sudaan waliin geggeessan kanarratti biyyoota 40 oltu hirmaata jedhamee eegama. Sudaan erga qabeenyaa boba'aa ishee irra hedduu gama Sudaan kibbaatti citee bara 2011 qabee rakkoo keessa jirti. Rakkoon maallaqaa haaraan ishee mudate immoo sababa liqaa dhaaba gargaarsa maallaqaa addunyaa irra jiru baasuu dadhabdeef jecha. Yuunaayitid Isteetsi bara bulchiinsa Omar Albashir toora shororkeessummaa irratti Sudaaniin tarreessitee turte kaasuun carraa deeggarsa sadarkaa addunyaa akka barbaadduuf daandii saaqeeraafi. Pireezidaantiin Senegaal Maakiil Saal erga nama COVID-19 qabame waliin wal arganii booda of eeggannoof jecha qofaatti of baasanii jiru. Waajjira pireezidaantichaa biraa ibsi kaleessa bahe akka jedhutti saaliin qoratamanii vaayirasichi keessatti hin argaminuu malee akka doktoroonni gorsan guyyoota 15f qofaatti of baasuuf jiru. Gama biraan seera tumtoota Senegaal keessaa tokko kan ta'an vaayirasii koronaan qabamuu isaanii kan beeksisan Yeeyaan Diyaaloo vaayirasiin kun akka hin facaaneef uummati tarkaanfii kan akka walirraa hiiqinsa hawaasummaa fudhachuu qabaa jedhan. Hanga ammaatti Senegaal keessaa namoota 6,100tu vaayirasii koronaan yoo qabaman namoonni 93 immoo du'aniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri vaayirasii koronaa gumii seena qabeessa kan Dimookiraatotaa baatii hagayyaa keessa bifa viidiyoon akka geggeessan dirqisiisaa jira. Koreen gumii biyyoolessaa kan Dimookiraatotaa murtii kana kaleessa ka beeksise yoo ta'u, jiloonni kutaalee biyyaa mana turanii akka hordofan magaalaan gumii kana qopheessitu Milwaakiin kallattiidhaan tamsaasa kana ka dabarsitu ta'uun beekamee jira. Itti gaafatamaan duula filannoo ittaanaa pireezidaantii duraanii kan Joo Baayiden Jeen Omley Diiloon akka jedhanitti Baayiden boonuudhaan kaadhimummaa paartii isaanii kan pireezidaantummaa Milwaakii keessatti geggeessamu ni simatu. Koreen gumii Dimookiraatotaa cicha paartiin isaanii qabu irra deebi'uudhaan gumiin geggeeffamu bifa fayyummaa uummataa eeguun ta'uu qaba jedhee jira. Dura ta'an koree kanaa Toom Peerez akka jedhanitti gorsa hayyoota eegumsa fayyaa dhaga'uudhaan karoora keenya irra deebi'uun sirreessinaa jedhan. Faallaa pireezidaanti Tiraamp Joo Baayideniif Dimookiraatonni fayyummaa uummata Ameerikaa eeguuf cichaan ni hojjenna jedhan. Peerez gumii Dimookiraatotaa kabaatee adoolessaa keessa qabamee ture gara hagayya 17 hanga 20tti akka geggeessamuuf dabarsaniiru. Riippaabilikaanonni immoo gumii paartii isaanii hagayya 21 hanga 24tti Shaarlat Noorz Kaarolaayinaatti geggeessuuf jiru. Pireezidaanti Tiraamp kaadhimummaa paartii isaanii simachuuf Jaaksviil, Filooriidaa keessatti hagayya 25 hanga 27tti sirna geggeessamu irratti argamuuf jiru. Uummanni Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii filachuuf sadaasa 3 sagalee kennuuf jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa magaalaa Gunda Masqalitti torban tokko dura humnoonni nageegumsaa mootummaa nama tokko ajjeesan jechuudhaan himatan maatii keessa. Itti gaafatamaan poolisii magaalaa Gunda Masqal immoo dhimma ajjeechaa kanaa qoratamaa jira jedhu. Gama biraatiin godinaadhuma Shawaa Kaabaa aanaa Dagam ganda Alii Dooroo jedhamuun beekamtu keessatti humnoonni nageegumsaa mootummaa mana jireenyaa qonnaan bulaa tokko guban jechuudhaan maatii keessaa himatanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira poolisii godinaa Shawaa Kaabaa Komaander Taarikuu Dirbabaa garuu poolisii mana namaa gubus ta'e nama nagaa ajjeesuu hin qabnu kun shira shaneeti jedhanii jiru. Naakoor Malkaatoo Amborraa gabaase. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa magaalaa Gunda Masqalitti torban tokko dura humnootni nageegumsaa mootummaa obboleessa koo Urgeessaa Ayyala jedhamu ajjeesanii jechuun maatii keessaa namni Ifeeraa Ayyalan jedhama jedhu akkasitti ibsa. Magaalaa Alii Doorootti kan inni dhalatee guddate mana hidhaatti darara guddaan irra ga'ee nama guddate. Yeroo kanas paaspoortuma uummata Oromoo gaggeessaa ture keessatti hirmaatte jedhanii kan isaan isa qabaa turani. Amma erga sirni darbee sirni ammaa sodaanumatti dhufeen erga irra deebiidhaaf mana hojii dhuunfaa isaatii qabanii butanii mana hidhaatti darbataa mana hidhaatti makaraarsaa aanaa qabee amma godinatti hidhamaa ture irra darbee tollaayetti jessa hidhamee asbii amma irra deebi'anii mana hidhaatti darbatan qaban. Tollaayeen booda marsaa lama darbanii kanarra midhaan kun kan inni qabu ijoollee lama xixiqqaa waggaa 5 gadi qabu. Ijoollee lamaaniyyuu ijoollee koo olan lubbuudhaan jiraadhee guddifate naa wayya jechuudhaan hojii humnaa hojjechuuf bakka sanaa biyya sana ka'ee deeme magaalaa sana irraas ka'ee sokkee aanaa Darraa bakka jedhamu magaalaa Gunda Masqalitti hojii humnaa wayya eegale. Aanaa Darraatti itti argatanii jaa kana maqaa isaatti waamanii otoo inni mana hojii sanii bahee mana bunaa taa'ee jiru guyyaa 3-6 bara 2012 akka lakkoofsa warra Itoophiyaa kanatti sa'aatii 8tti humni poolisii humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamu kun qabanii deemanii mana adabaa akka nama galchuutti fuudhatanii sokkanitti gaafa guyyaa 4 du'aa isaa turufatti argame. Ajjeefamee gatame hospitaalatti isa kafananii sana booda akka mucaan informeeshinii isaa maatii bira hin geenye waraqaa inni maa mucichaa harkaa fudhatanii mobaayilii mucichaa fudhatanii daataa mucaa sun kan hundumaa waan harkaa fudhatanii mucaan kun akka eeruun arganne uummanni akka eeruun arganne akka kanatti informeeshinii isaa balleessanii dhageenyatti immoo eeruu uummataatiif ni dhufne hospitaalatti nutti agarsiisan bakka itti kafaname nutti agarsiisanii iddoo awwaala isaa nutti agarsiisaa jennaan manni qopheessaa magaalichaa iddoo kanatti awwaalanii jedhanii namoonni eeruu nu kennanii walumaan kaanee mana amantaa musliimaa magaalaa Gunda Masqalitti argamutti akka awwaalame nutti agarsiisanii dandeenye nuti achitti booda keenya boonye. Humnootni addaa Oromiyaa obboleessa isaa Urgeessaa Ayyala magaalaa Gunda Masqal keessatti ajjeesuu isaaniitiif ragaa qabaachuuf dhabuu isaa ilaalchisee yeroo deebii kennu akkas jedhee jira Ifeeraan. Poolisiin nama gaafa qabee mana adabaatti nama gaasha kaa'aa akka seera biyya kanaatti sanuma raawwatamuu qaba. Sana adabaa galaatti beekna garuu inni qabame isaa saddeetti qabame halkan bahee gaasamee du'aa isaatti waan argamu. Mootummaan kun nageenya biyya kanaa kabachiisuuf seera biyya kanaa kabachiisuuf seera cabsuu hin qabu. Namni tokko yakka hojjetee jennaan seeratti dhiyaatu qaba. Ani ilaalcha addaa qabaachuu hin danda'a. Normaali isaan deeggaruu dhiisuu hin danda'an akka nama dhuunfaatti jechuudha. Garuu sababa kanaaf ani dararamuu qabu, ani ajjeefamuu qabu, ani ari'atamuu qabu. Itti
Itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gunda Masqal Koomaandar Geetaachoo dhimma kana irratti gaafatamanii yeroo deebii kennanitti ajjechaa jedhamee wajjin wal qabatee dhimmisaa qorannoo irra waan jiruuf deebii kennuudhaaf eeyyamamoo akka hin taane kan isaan dubbatan. Gama biraatiin godinuma Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam ganda Alii Dooroo jedhamuun beekamu keessatti humnootni nageenya eegumsaa mootummaa dilbata darbe mana qonnaan bulaa maanguddoo umuriin isaanii waggaa 70 ta'ee guban jechuun maatii keessaa ilma isaaniiti kan jedhu Gadaa Siyyuum akkasitti dubbata. Ilma keessantuu bosona jiraa isa fidaa'edha. Ilmi keenya kun immoo eessayyuu akka jiru maaliyyuu akka jiru hin beeknu. Akkuma nama kaanii barsiifannee barnoota ergannee achirraan gara inni deebiin daarekshinii inni jiru waan hin beekneef bakka tokko yoo nuuf faayina isaa dhalaare. Ganama sa'a 12 ture baazariin koo loowwan gadi yaase. Marga gaafa nyaachisuuf taa'umni gadi ba'aa jedhanii gadi maatii gadi baasanii san booda manatti bakka manatti qabsiisan lakkii maal utuu isaan keessayyuu mata boontuun jiru lakkii jari kun waan beekaniutu malee namni kun itti qabsiisanii gubanii ta'e. Lakkoofsa naannoo 30 hin ta'u. Akka namni tokko mirmatee irraa dhaamsine bira dhaabbatanii amma inni gubatee dhumutti meeshaaleen keessa jirullee akka gubatanii amma dhumanitti bira dhaabbatanii amma inni gubatee dhumutti lubbuu mallee baafanna jedhanii keessaa fiigaa tura. Amma akka inni jiru hin Manni kan gubataa jiru humnoota nageenya eegumsaa mootummaa qofaan osoo hin taane shiftoota naannoo sanatti socho'anii ni jedha. Dargaggoon sababaa yaaddoo nageenyaan qabuuf maqaa koo himuu jechuun dubbatu tokko. Waa'ee lubbubaatota sanii odeeffannoo namni kenne warri lubbubaatotaa kun halkan deebi'anii irra deebi'anii qonnaan bulaa qaama hidhataa ganda hidhataa ta'ee ta'uun qaama nageenya wajjin sochii akkasii gujullee fa'aa ta'ee jechuun nageenya kabachiisu warra mootummaa wajjin imalu namoota san barbaadee meeshaa irraa fuudhee maatii isaanii fa'aa gidirsaa jiru. Guyyaa immoo qaamni mootummaa warra shiftoota sanii warra hin qallabdan jedhu immoo jara saniis akka dararraa jirudha. Odeeffannoo ani qabu. Amma hidhataa waraana bilisummaa Oromoo hin jiru. Yaa odeeffannoo yaada isaan jabili hin taane jira malee shiftootuma yaa lubbubaatotaadha. Bulchaan bulchiinsa Aanaa Dagam obbo Geetuu Tafarii dhimma kana irratti gaafatamanii yommuu deebii kennan akkas jedhan. Qaamni nageenyaa kun yeroo gadi bobba'u mana nama gubuudhaaf gadi hin bobba'u. Poolisiin kan qaama baasate malee kan diinatii miti. Diina uummata irraa dhorkuu gadi bobba'a. Ammatti akka haala qabatamaa nageenyatiin hidhatee kan socho'u abbaa shanidha. Warra bosona keessarra jechuudha. Isaantu socho'a. Baay'ee nama lubbuu baasaa looni. Kanaaf caasaa qaama nageenyaa keenya wajjin kan wal qabatu miti. Garuu namoonni yeroo maatii gaafannu kan nu jalaa gubee humna addaa Oromiyaatti isaaniin sadda baasnee beeknaa jedhu. Qaamni kunis kan uffachaa jiru uffatuma qaama nageenyaa fakkaata. Qonnaan bulaan kun yeroo itti dhiyaatee gaafattu keessatti uffata akkanaatu uffatanidha. Gaafa itti dhiyaatee ta'ii kana geessu kanarraa adda illee gaafa itti kaasu jira jechuudha. Kanaaf qaamni kunis yaa beekama. Qaama nageenyaa fakkaachuudhaan maaliif gubu? Uummataaf mootummaa walitti buusuudhaaf. Isaan garuu kan jedhan waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee miseensa maatii keessan keessaa nama deemeetu jira isa yoo fiddan malee jedhanii kanaan duras doorsisaa turanii jedhu. Namni kallattii kanaan gadi bobba'e hin jiru. Kun ajanduma isaanii ajandaa ittiin hawaasa ittiin qabachuu barbaadan ajandaa ittiin uwwisa miidiyaa argachuu barbaadamu. Isinillee gadi buutanii raawwattanii waan akkana dhugaa miti kan jedhu miidiyaan hawaasaa keessa seenee hawaasa keessa illee mootummaa wajjin ta'uudhaan qulqulleessuun danda'ama jechuudha. Qaama gube kana maaliif nageenya eegsistootni yookaan poolisoonni qabuu hin dandeenye? Qaamni kun yeroo baay'ee dhoskaadhaan socho'aa jira. Qaama hidhannoo hidhatee dhoskaadhaan socho'u uummata mootummaanis qaama nageenyaa keenya fuuldura nama dhaabbachaa jiru miti. Baree qaamni nageenyaa barbaadatu jira. Erga kan jalaa gubees qaama bosona jiru jettanii miseensota maatii isaanii immoo maaliif jalaa hiitan namoonni 30 ta'an naannoo sanatti hidhamanii jiru jedhan. Jedhanii namni miidhameetu akkasitti jiru jiru. Namni miidhamee hin jiru. Namni miidhamee hin jiru. Yakka kanuun immoo hidhamuun isaa irratti boruuf hin oolu. Itti gaafatamaan waajjira poolisii godina Shawaa Kaabaa Koomaandar Taarikuu Dirbabaa poolisii mana namaa gubuus ta'ee nama nagaa ajjeesu hin qabnu kun shira shaneetii jedhanii jiru. Gochuma shira shaneen xaxu malee miseensa nageenya kabachiisu nageenya uummata kabachiisa malee humna nageenya kabachiistuu mana qotee bulaa gubuu arganes dhageenyees hin beeknu humna akkasiis hin gaggeessinu garuu shaneen karaa ba'uuf karaa galu yeroo dhabu shira kana xaxee uummataati nagaa eegsistuu mootummaa miti baay'ee nagaa eegsistuu uummataati. Kanaaf kana walitti buusuudhaaf shira xaxamu malee gabaasa akkasiis hin jiru. SB irratti abbaan barbaade haasaa yeroo wanti qabatamaa lafa jiru poolisii mana qotee bulaa gubuu hin qabnus hin oomishnus mootummaanis hin oomishu nama akkasii. Qaama nageenyaa keessan bakka sanatti bobbaastanii wanti adda baafachuudhaaf yaaltan jiraas. Maaliif gubate kan jedhamu kuni mana citaa gubate jedhama. Kanaaf immoo akka qulqulleessan gareen ijaaramee akka qoratu godhamaa jira. Qulqullaa'aa jira gareen ijaarameera. Kan biraan torbanuma darbe keessaa namni tokko lubbuun isaa darbuudha kan himamee jiru dargaggeessa Urgeessaa Ayyalaa jedhamu qaama hidhatee socho'uu deeggera jedhamuudhaan jedhaniiti kan isaan maatii keessaa kaasanii bakka Darraa jedhamutti hidhamee erga ture booda achii baafamee ajjeefamee jedhu. Gabaasa akkasiin qabu. Darraa kanatti namni miidhaadhaanis maaliinis
walajjiisa yeroo baay'ee shiftaan naannoo sana hedduun hin baay'ata sana tasgabbeessuudhaaf wanti itti deemamaa jira. Amma kan shiftaan ajjeesas qaama nageenyaatti ajjeese jechuu qabeera. Kun gocha shaneeti. Tarkaanfiinis hin fudhatama. Gara fuulduraattis booruttis hin fudhatama tarkaanfiin shanee irratti. Hawaasa keessa galanii hojjetamaa jira. Kan sobee maqaa balleessus adda bahee hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf Aanaa Dabra Libaanoos poolisiitu nama ajjeese jedhanii yeroo darbe miidiyaan afarsamaa ture. Yeroo qulqullaa'u namni sun maaliin akka ta'e akkamitti akka ta'e dhukkubsatee moo maal kan jedhu naannoo sana humni waraanaa humni addaas kan hin jirre poolisiinis kan hin jirre ta'uusaa dhannee qaamaan dhannees maatiirraa qulqulleessineera. Soba ta'uusaas miidiyaadhaan akka maatii namni jalaa du'ee sun akka inni yaada laatu gooneera. Kanaa olitti itti deemamaa jira. Komii mootummaan qaama ABO shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo fi jedhan irraa adda baafachuudhaaf yaaliin ajajoota isaanii argachuudhaaf taasifne ammaaf hin milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Komiiwwan akkasii gama kaaba Oromiyaatti kan barataman ta'uudhaa baatanis Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba lixaa keessatti qaamota hidhatanii socho'an waraana bilisummaa Oromoo fi jedhanii fi mootummaan ABO shanee jedhee waamuu fi humnoota naga eegumsaa mootummaa jidduutti waldhabdee waggoottan lamaan darban keessatti mudataa tureen jiruuf jireenyi namoota naannicha keessa jiraatanii rakkoo hammaataadhaaf saaxilamuu gabaafamaa turee jira. Rakkoon mootummaaf riphee loltootaa akka furmaata argatuuf tattaaffiiwwan garaagaraa taasifamaa turanis hanga ammaatti hin milkoofne. Humnoota naga eegumsaa mootummaarraan kan hafe qaamota hidhatanii socho'an kanneen biroo irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu yeroo garaagaraattis ibsa baasaa turee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gara gabaasaatti aanutti ceena. Warshaan daabboo shaggar kasaatii tokkotti daabboo 80,000 oomisha jedhame har'a magaalaa Finfinneetti eebbifamee jira. Sirna eebba warshaa kanarratti kan argaman muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed warshaan kun akeektuu rakkoo midhaan nyaataa jalaattiin bahutii jedhanii jiru. Ittaana kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas gama isaaniitiin hojiileen gaaffii dargaggootaaf haadholii deebisan magaalattii keessatti ciminaan hojjetamaa jiru jedhanii jiru. Tsaahee Daamxootuu Finfinneerraa gabaase. Warshaan daabboo shaggar har'a eebbifameera. Warshaan daabboo kun hanqina dhiyeessii daabboo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee furuuf gumaacha guddaa taasisaa jedhame. Warshaan kun sa'a tokko keessatti daabboo 80,000 kan oomishu yoo ta'u guyyaatti daabboo miliyoona 2 ta'u oomishuudhaan gatii madaalawaa ta'een uummataaf dhiyeessaa jedhame. Sirna eebba warshaa kana irratti kan argaman muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii dubbataniin warshaan kun warshaa daabboo qofaa osoo hin taane kan ittiin wabii midhaan nyaataa biyyattii ittiin mirkaneessuuf daandii akeekidha jedhan. አብዛኛውን ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ፍላጎቶች ከውጭ እያስገባን irra jireessi isaanii wantoota nyaataaf oolan kan biyya alaatii galchinu kun ammoo lakkoobsa nama qabnu waliin rakkoo keessaa bahuun waan hin danda'amneef wantoota biyya alaatii galchinu keessaa tokko keessumaa nyaata waliin kan wal qabatan biyya keessatti oomishuunii fi midhaan nyaataan of danda'uuf hojiin hojjetamaa jiru akka milkaa'uuf qonnaa qamadii jabeessuuf hojjetamaa jira. Bara kanas jalqabeera. Bara kana hektaara 20,000 misoomsuuf tokko hektaaraa irraa oomisha fooyya'aa walitti qabuun akka danda'amu muuxannoo argannee jirra. ምርት መሰብሰብ የሚያስችል ልምድ ቀስመናል። Akka muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jedhanitti oomishaalee daabboodhaaf galtee ta'an qamadii biyya alaatii galaa jiru biyya keessatti bal'inaan oomishuun rakkoo midhaan nyaataa keessaa bahuudhaaf hojiileen eegalaman jiru jechuun bara kanas lafa hektaara 20,000 ta'u irratti qamadii oomishuudhaaf hojiin jalqabamuusaa ibsaniiru. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa gama isaaniitiin piroojeektonni gaaffilee dargaggootaa fi haadholii deebisan ciminaan hojjetamaa jiru magaalattii keessatti jedhan. እውነቱን እንነጋገር ከተባለ አዲስ አበባ እንደተባለው ከእንጦጦ የተጀመረው የሸገርን ፕሮጀክት ማዕከል ያደረገው የወጣቶችን የእናቶችን dhugaa dubbannu yoo jedhame Finfinneen akkuma jedhame Inxooxxoorraa kan eegalame piroojeektii shaggar giddugaleessa kan taasifate gaaffii dargaggootaaf haadholii Finfinnee deebisu ijaaruudhaaf mul'ata qabannee daandii badhaadhinaatiin akka dhugoomsinu hin shakku. እንደሚሆን አልጠራጠርም። warshaan daabboo shaggar dhaabbata meedrook Itoophiyaa teeknooloojii giruup jedhamuun kan ijaarame ta'uu hojii gaggeessaan meedrook Itoophiyaa Dr. Abinnet Gabramasqal ibsaniiru. Warshaan kun namoota daabboo raabsan dabalatee hojjettoota dhaabbii fi kan yeroo 3,400 ol ta'aniif carraa hojii akka uumes ibsameera. Konkolaattonni daabboo kana magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawaa Finfinnee jiraniif raabsan 400 olis qophaa'aniiru jechuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalattii Injiinar Taakkalee Uumaa ibsaniiru. Daabboon shaggar gatii madaalawaadhaan hawaasa bira akka ga'uufis gatii daabboo kanaan dura tureerra dachaan kan gadi bu'u ta'uunsaas ibsameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Itoophiyaa Masriin bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee yeroo adda addaatti marii geggeessuu kan itti fufan ta'eyyuu waliigaltee xumuraarra hin gahin jiru. San Diego State University keessatti Profeesar barnoota injiinaringii kataan Dr. Asfaa Bayyanee waliigalteelee yeroo dheeraa dura tolfamaniif kadhiyeenya kana akkasumas falmii yeroo ammaa deemaa jiru irratti ibsanuu kennanii jiru. Jaallanneetu kaleessaa sobsiise kutaan lammataa kuno. Hidha laga Abbayyaa guddina isaa akkasumas isa kan Aswaan kan Masrii wal bira qabaanaa ibsaa kamtu caala? Bishaan inni Aswaan kuufate haroon Naasir jedhama. Inni guddaan biyya Ijipti keessa Abbayyaa ittisanii haroo ijaaran suni Naasir Leek jedhama. Inni Aswaan daamii irraa dhufee haroon ijaarame suni kiiloomeetiri kiiyuubdiidhaan 130 oli 133 34 takka immoo yoo bishaan Abbayyaa baay'ee guutee dhaqu immoo amma 150 yuun ta'a. 130 sana qaban. Inni kan Renesaansi daam jennu kun amma 74 gara walakkaa bishaan isa Naasirii sanaati jechaadha bishaan inni qabatu. Bishaan kun gaafa kuufamu Renesaansi daamiin kun Itoophiyaa keessatti isa guddicha ta'a. Xaanaatiin si'a lama si'a sadii ta'a jechaadha. Xaanaan 28 bishaansaa hin bal'ata malee gadi fageenya hin qabu. Egaa haroon Naasir Aswaan irraa suni leek xaanaatti si'a 4-5 ta'a jechaadha. Dachaa. Baay'ee guddaadha. Xaanaa dhufti kun gaafa Renesaansiin kun guutamu walakkaayyuun taatu jechaadha. Harka sadii keessaa akka harka tokko taati. Bishaanuma Itoophiyaa keessaa walitti qabdee ilaalte amma haroon gara biraan guddaadha kan jedhamu Abbayyaa leek isaa Arbaa Minci gararraa jirudha. Qabaata. Inni amma fakkeenyaaf kiiloomeetiri kiiyuubdi bishaan inni qabateeru 8 duwwa. Kanaafi giddibichi 74 kan Abbayyaa kan Naasir immoo 130. Kanaafi warri Gibsi bishaan baay'ee kuufatanii qabu jechaadha. Nuti bishaan kuufanne hin qabnu. Amma yoonaatti xaanaa sanayyuu suma waaqti laateedha malee Abbayyaan sunis suma waaqti laateedha malee bishaan giddibiidhaan kuufame baay'ee xixiqqoodha. Isaanuu immoo humnaafi malee akka leek Naasir kan Aswaan sana masnoodhaaf miti. Isaanii jallisiidhaaf gargaaramu Aswaaniin. Giddibi akkasii gaafa jaartu waan lamarraa godhachuu dandeessa yoo dandeessaa sii mijaa'aa ta'e humna sirraa argachuu dandeessa masnoodhaafis ittiin dhimma bahuu dandeessa. Inni kan Itoophiyaa kun iddeensaa masnoo amma kanaatti hin tolu. Humnumaafidha itti fakkaata humnumaafidha ijaarame. Madda elektiriikii jechuu keessan. Egaa amma inni Aswaaniin itti gargaaramanii isaaniin darbee waan deemu qabaa? Darbee kan dhaqee Mediteraan seenu baay'ee xiqqoodha. Maaliifii baay'ee isaa achumatti hambifatu masnoo adda addaa ittiin godhaa jiraatanii. Amma immoo bishaan kana takka dabarsaniiyyuu gara warra Middle Eastitti bishaan gama gara Israa'elittis gurguruudhaaf fedhii qabu kan jedhu baay'ee dubbisna. Gara United Nationitti waraqaa qorannoo yookiin waan akkasii waan dhiyeessitan qabdu? Waggaa 5 dura Jenevaa deemee affeeramee achitti dhiyeesseera. Karaa lamaanuu namni karaa embaasii Itoophiyaa jechaadha. Karaa warra Gibxees achirra turanii kan dubbadhe dhaga'uudha. Yeroo sana kan hin jedhe keessaa tokko yeroon itti guutamu dafee murtaa'uu qabaa kan rakkoo adda karoo fiduu danda'u isadha jedheen waggaa 7 dura kan akka yaadaatti dhiyeesse tokko anadha. Kanammoo kan inni irraa ka'ee fi sababa adda addaan qabaa kanadan dhiyeesse ture. Yeroo sana waan guddaa ta'ee kan inni itti mul'ate ammas waan guddaa rakkoo fidaa kan jiru yeroodhuma guuttaa isaati. Yaada araaraa kan ta'u maaltu ta'a jettanii yaaddu? Araaraa kan ta'u waan akkuma duraan dhiyeesse waggaan 7 hammina hin qabu. Waan inni hafu waggaa 7 jedhee fi Aswaan mataansaa bishaan guddichi kan Renesaansitti si'a 2 ta'u waggaa 4 fi 5 gidduutti guutan. Maroo kan jedhamu warri Sudaanis waggaa tokkotti kiiloomeetirii kiiyuubd 12 walakkaa kutaniiti guutan. Kan Renesaansiin kun waggaa 7tti parsantii 13 irraa mura.
Kana ilma danda'u Sudaanis warri Ijiptis jedheedhuman yaada kenne amma kan haasa'amuu qabu yoo bokkaan caame maaltu dhufaa isa jedhudha. Kanaaf yaadni koo rakkoon akkasii waaqarraa dhufaa namatu ajaja miti. Kanaaf biyyooleen hundi dhibee sana rakkoo achirraa waaqarraa dhufu sana walqixxee hirmaachuu qabuun jedha. Bishaan Abbayyaa fakkeenyaaf parsantii 15 hanqate Sudaanis kan Ijiptis kan Itoophiyaas inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa hir'isu jedhanii waliigaluun barbaachisaadha. Kan Waaqayyo fide Itoophiyaa duwwaa kophaashee waan fudhattuuf hin jiru. Yookiin rakkoon isaa hundimmoo Ijiptitti jalaa jirtu yoo darbatame sirriin ta'u kun immoo dhufuu dhiisuu danda'a waggaa 7 keessatti. Kana deebiin dhufuu yoo dhufe immoo akkas goona jedhanii haasa'uun barbaachisaadha. Dubbii waraanaa rukutanii saayikooloojii doorsisuu walitti fidan miti. Kuni waanuma temporariidha. Waggaa 7 keessatti namni walitti haasa'ee karaa lamaanuu karaa sadanuu waliigaluu hin danda'ama jedheen. Dr. Asfaaw Bayyana Saandeegoo State University irraa ibsa bal'aanuu kennaniif hedduu galateeffannaa. Waa'ee dhimma kanaa Masriin maal jechaa jirti? Waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa hirmaachiseen gara jalqaba baatii kanaatti Itoophiyaa fi Masrii gidduutti mariin itti fufee jira. Dubbi himaan ministirii qabeenya bishaanii fi jallisii ka Masrii Mohaammed Al-Sabee akka jedhanitti marii gaggeeffame kanarratti waan haaraan ni argama jedhee hin eeguu jedhan. Ibsa pireesii baasaniinis kun hundumtuu ka dhufe Itoophiyaan yaada ishee irratti cichuu isheen akka ta'e walga'ii ministeerota qabeenya bishaanii ka biyyootii sadeen irratti mul'ateera jedhu. Aangawaan Masrii kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan immoo marii marsaa ammaa kanaan hidhi Abbayyaa yoom guutamuu akka qabu kan ilaaleen fooyya'insi argame jira jedhu. Garuu biyyoonni lameen hegeree hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen kana malees yoo caamni dhaqqabee bishaan kun attamitti guutamuu akka qabu akkasumas falmii uumame furuuf caasaa gargaaru lafa kaa'uu hin dandeenye. Aangawoonni Masrii akka jedhanitti waliigalteen kamiyyuu tolfamu seera ittiin bulmaataa qabaachuu qaba. Kunis yeroo caamni mudatu bishaan attamitti guutamuu akka qabu lafa madda bishaanii laga Abbayyaa kanarratti misooma gara fuulduraa gaggeeffamu irratti daangaa kaa'amuu qabaa jettee jirti Masriin. Masriin hanqina bishaanii kan kiubik meetira biliyoona 25 waan hin qabuuf jecha hidhi ijaarame kun sodaa dhaabbataadha jetteetti. Gama kaaniin baatii darbe ministiriin haajaa alaa Masrii Saameh Shukrii pireezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru kun nagaa fi nageenya kutaa sanaa irratti sodaa guddaa ta'uu malaa jedhan. Duraan ministiriin qabeenya bishaanii Masrii ka turan Mohaammed Alam VOA'f akka ibsanitti Egypt is scared of on the water security issue. Masriin uummata ishee miliyoona 100 caaluuf bishaan gahaa argachuu danda'uu isheetu sodaatti uumee jira. Kan biraa immoo warra Itoophiyaa kana hin amanan sababiinsaas dirqama irra jiru hin kabajan jedhaniiru. Alaam itti fufanis Itoophiyaan waliigaltee tokkorratuu hin ga'iin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriin fedhii uummata ishee kabachiisuuf jecha tarkaanfii haaloo fudhachuuf dirqamtii jedhaniiru. Gaazexaan Masrii Al-Ahraam marsadiitii ofiirratti har'a akka gabaasetti Sudaan xalayaa har'a gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti ergiteen Itoophiyaan waliigaltee tokkorratuu hin ga'amin hidha laga Abbayyaa bishaan guutuuf yaaduun akkaan yaaddessaa ta'uu ibsitee jirti. Kanaaf biyyoota sadeen jechuun Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan keessaa eenyuyyuu qophaasaa tarkaanfii akka hin fudhanne golli naga eegumsaa gochuu qaba jechuun